qubeelaan onneen hine qubaaf elellaanii ree fafakkeessaa jiraachuun tasa falataati ree irra keessaan kolfitaa keessa keetiin gubachaa kan namaatiif dubbatta isa kan kee dhoffachaa ilaamee yaabbolee suuta tirfataa dulloomaa ofii hirkisu himadhumaaf dhoffatta dhoksaan faxxoon fayyisu keessa adurreen bineensaa jaamtuun jaamti malee saree janniqanii siin afaanii baatee ana garaa buutee jedhu biyya keenyatti gaafa mammaakaniin maal jechuuf hin jedhe beektu namoonni baay'een wanta isaaniin jedhame kulkulfaturraa kan hafe isa namaan jedhan deebisanii itti yaadaniin garuu inni ati jette akka nama biraa miidhu inni namni kan biraan jedhe immoo akkasii miidhu miidhamni isaa wal qixxeedha jechuudhaaniin kanaaf yeroo baay'ee jechi nama cabsaaniin jechi nama miidhaaniin miidhama jechi cabse wanti kan wal'aanu kan biraan hin jiruuniin garuu miidhama uleen cabse harkatu wal'aanii fayyisaaniin kanaaf yeroo baay'ee wanta namaan jennu ofii keenyaati deebinee haa ilaallannuuniin sababiin isaa jechoonni baay'een namooti baay'een nun jedhani cabsee lafa nu kaa'eera waan ta'eef guyyaa gaarii qabaadhaa nagaadhaan naaf oolaa. Raafuun garaadhaaf malee tabban baasu gonkumaa gadheen ofii isheef malee namaa yaaddu tasumaa qeerransa bokkaan dhaanee tuqaaseeti jaldeettiin gamna caldisee taa'usi gowwaaseeti dabeettiin jedha Oromoon. Hanga namaan geessuu cabsa namaaf hin teessuu kanarra hin qabne gaangee namaa tuffataa salphoo soqolattee soqolaa gargaaruu mammaaksonni kuni mammaaksota tuffiidhaaf mammaakamanidhaaniin mee atis mammaaksota tuffiidhaaf mammaakaman yoo beekteef koomentii irra naaf kaa'i guyyaa gaarii qabaadhu nagaadhaan naaf ooli. Killoon bunaa atarii qabaa qee warra naa qananii qabaa killoo bunaa ya bareedasaa qee warra naas ya areerasaa baganoo dhufee baganolinoo jetteedhaniiti itti fufa qabaaniin itti fufa isaa itti naaguutaa isiniin jechuun barbaadee weedduun kun yeroo akkamii weeddifamaa jedheen isin gaafadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa nagaadhaan naaf oolaa. Waan ol ka'anii fudhatu hiriyaa jaallatanittis immoo waan garaa ofii himatu egaa hundan dubbatanii dudda sin dhungatanii jedha Oromoon guyyaa gaarii qabaadhaa nagaadhaan naaf oolaa. Garaan hamtuu nama meessaa gowwaan quufe biyya balleessaa garbittiin gargaarsa argattee majii daakuu dhoksitii xombooreen iddoo giiftii ishee dhaaltes biyya balleessitii jedhu mitiire egaa guyyaa gaarii qabaadhaa nagaadhaan naaf oolaa. Wanti hamaan nuti dukkana keessa goonu iyyuu nama qaanifachiisan wanta nuti ifatti wanta hamaa goonu dhiisaati isiniin jechuu barbaadeniin miseejiin kuni gidduu kana naaf ergame ani si arrabsaan ture koomentiidhaan jedhee mucaanii garuu lafatti si argee nagaa si gaafachuun sodaadhee jedheedha kan inni naaf barreesse ata'ugaa yeroo baay'ee wanti nuti kuumanfamuu hin qabne mee jara keenya TikTokiin kuni nama tibeet ila nama ta'e tokko Kaanaadaarraa nama bilbila isaa qabudha yeroo hundumaa koomentii faallaa koo deemuu naa kenna na jala deeme jechuudha. TikTokiin immoo maal siin jetti nama kanaati bilbila isaa qabdaa abaluu jettee qabatteettaa dheesitti agarsiisa jara keenya. Yoo Facebookiidhaanis friendii taate nama kana beektaati Facebookiidhaan abaluudhaa dheesitti agarsiisa yeroo baay'ee. Namni keenyaan isan beektan ta'ee Waaqayyo gooftaan na beeku. Maqaa bichitti isa TikTok irraa maqaa jirtanii koomentii falaxaa ta'e nama laattu. Isa nama sin beektanidha. Nama safagoorraa isa dhiyoo jiru simiidhaan jedhanii hambaa isa TikTok irratti bareen. Nama gaafa naa bilbilu abishee koo jedhee na taasa'u. Nama gaafa walagarru isee hammatee na dubbisu. Nama Facebook irratti maqaa isaa sirriidhaan koomentii gaarii naa kennutu TikTokiitti na jala deeme koomentii kan biraa naa kennaan. Maqaa dhokfannee wanti nuti waan hamaa goonu akka nuyi janjabaanne nu godhaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Si'a tokko
hamminni arrabsooni bu'aa jal'inaati malee bu'aa gaarummaa miti. Confidence keenya nu dhabsiisas malee immoo confidence nuun kennu isiniin jechuuf jedheeni. Anyways dhugaa dubbachuuf TikTokii fi wanta ani itti bashannanudha. Wanta ani ittiin yaada koo uummata koo bukkeedhaan gaadhee uummata koo irraas immoo yaada fudhadhuudhaani malee arrabsoo namaatti wanta itti qabamu miti ani jechuudha. Arrabsitanii dhiifattanii rakkoo tokko hin qabu. Gaafa bakkeetti na agartan immoo haayinaan jedha. Yoo buna dhugnattanis rakkoo hin qabu buna sin dhunnaa. Kanuma gaa guyyaa gaarii qabaadha nagaadhaan naaf. Ijoollee Oromoo koottaa meesti amma waan tokko waa'ee durii tokko isinitti haasaa waa'ee ijoollummaa fi waa'ee abjuu. Isin abjuu keessanii mee raftaniifa lafti isin masreen faan gaggalagala ture an dur abjuu kootti namootiin akkasii jirtu namootiin ijoollummaa keessatti raftanii sireen sirbala akkas waan jedhu wayifaa isinitti fakkaata. Sireen faa gadi galagalee faa waan raftan wayii isinitti fakkaata fa'i. Isa malee halkanii riba keessan keessa birrii argattanii ganama kaatanii fiddanii iddootti fadhattanii namootiin beektan jirtu. Abjuu akkasii ijoollummaa keessanitti agartaniitu amma jechuudha. Abjuun suni ana qofaatti dhufaa ture moo nama hundumaatti dhufaa tureen? Guyyaa baa nama ijoolloltanii halkan faa girgiddaa boksiin faa dhooftanii beektu. Keessumaan duruu kamtu na agamsiisa ture. Rafee gaafa rafuu sireeniin sirba beektu yeroo naqee rafuu amma laa ergan guddadhee akkas ta'e hin beekuun amma dur garuu maalidha wanticha dhee yaadamman gaafan taa'ee yaaduu jechuudha. Gaafa dhattee raftu sireen bakka laalaalaa waanuma raafuun wayii agartanna raangadee faa gadi galagaltee faa raftaa. Fooqii wayii rafa darbatamtee boollangoo wayii keessa buutaa bakka speeshaalii dingatatti muuvii hororii faa waan akkasii wayii ilaalteennaan halkan qawxii uumama bulta bakka halkan jechuudha halkan rafteen bultoo jechuudha. Sin akkas ta'aa turtan immoo anuma qofaatu akkas ta'aa ture bara sana meestii natti maa abjuu keessaniin abjuun ijoollummaatti isin rakkisu maal tureen? Guyyaa gaarii qabaadha. Nagaadhaan naaf oolaa. Okolee didduu okkoteen didduu hima didduu du'an didduu gowwaan waan beeku dubbataa beekaan immoo waan dubbatu beekaa jedha Oromoon. Egaa guyyaa gaarii qabaadha nagaadhaan naaf oolaa. Anaaf wanti naaf hin gallee maaltu garaachatti mul'uunu naqee nu fixee namni maafi lafaa kee amma bofa jawwee kana sodaata akkas wanta lafa lo'u kanaa jechuudha. Namni hundinuu inuma raafama gaafa argu jechuudha. Amma laala maggaarrajaatu kalarii isaa gooldiidha. Namni hunduu koomentii koorra yaa waaqa Israa'el numa babbaqate numa fifi amma gaafan taa'ee yaadu akkasila በኢየሱስ ማን ሲቡከ ጋመንታ ያ ዱጋሁን ፋብሪቸር ግን በኢየሱስ ደግሞ ባይል ለፈካኒ ዋሳን ፊፊጋ ወይነት ፈካታ ቱሬ ቹደና ይሄ ማልታን ይጀራና ኡቱዋማን ለፈትኑት ኡፌ ወከምታን አገረም ተቀ አማገን ሶዳቱ ጋ ኦሮሞ አኔ ኦሮሞኒ ኡቱ ጀዊ አርጌዩ ኡሌም በርባዱ harkaan gargar cabsa harkaan kukuta jedheen haasaa tureen. Amma akkamittan daffare haasaa amma Oromoo baay'ee no maggaarrajaa masodaata. Isinoo maggaarrajaa magartanii biyyesuusum mettanii baqattanii akkamittan Oromoon jawwee yoo argeeyyuu harkaan kuta jedhee akkamittan gadi ba'ee fakkaaraan amma. Ani ko akkas jedhee fakkaaraan ture akkas jedheen himaa ture nama baay'eettinna isin immoo as teessanii asumatti sobdu nagoota. Na maggaarrajaadha isiniif jechuumaaf jedheen dhufee yaaddeena maggaarrajaa madhaan sodaatinaan dhufu isin bukkee hin jiru isin dhufusi gatii ta'ee fi guyyaa gaarii qabaadha nagaadhaan naaf oola. Killoon bunaa atarii qabaa qee warra naa qananii qabaa killoo bunaa ya bareedasaa qee warra naas ya areerasaa baganoo dhufee baganolinoo jetteedhaniiti. Itti fufa qabaaniin itti fufa isaa itti naaguutaa isiniin jechuun barbaadee wedduun kun yeroo akkamii weddifamaa jedheen isin gaafadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa nagaadhaan naaf oolaa.